Tole, nagaa keessan miti? Nagaa, baga nagaa taatanii eeyyee kaleessa waraana raayyaa ittisa biyyaa yookaan makkalaakaa waraana mootummaa Itoophiyaa turtanii kana keessatti immoo yaada jiru yookaan immoo akkaataa adeemsa mootummaa kanaa ilaaltanii kallattii sirrii fi sirrii miti yookaan hojiin hojjechaa jiru kun hojii sirriidha moo sirrii miti jettanii ilaaltanii itti hubattanii gara kallattii qabsoo bilisummaa Oromoo waamicha waraana bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa isinii taasisaa jiru kabajanii gara kanatti argamtanii jechuudha. Kan isin dhuftan fedha keessaniin dhuftanii dhukaasa keessallee miti jechuudha, waan ifaaf ifaati miti. Kanaaf mee akkamitti dhuftanii maaltu immoo isin mudatee isa kanarraa yaaduma tokko tokko waliin haasofnee waan wal gaafachuu qabnu yookaan walitti himuu qabnu kana booddee waliin irratti hirmaannaa jechuudha. Hayyee maqaan keenya Abdii Eewu? Abdii Tuurii. Abdii Tuurii hayyee. Yaa'u duraan dursee adda keessan fuuldura dhaabbadhee guyyaa kanaan kan nagee rabbi galateeffachaa. Hayyee. Yaa'u innuma dubbii eegaluu jechaadha. Asiin dura raayyaa ittisa biyyaa makalaakaa yookaan agaazii komaandoon ture jechaadha. Hayyee. Waggaa lamaaf tajaajileera raayyaa ittisa biyyaa keessatti. Atichaa ilmaan Oromoo irratti gahaa jiru. Waggaa dheeraadhaaf ilaalee sammuu xiyyaaf cinqii gaanatti ta'eefan gara waraana adda bilisummaa uummata Oromoo waboo deemee dhufee yaa fedhii kiyyaanaan dhufee namni na dirqisiisee miti keessumaa keessaa kan garaa na kutee asuma jalamaan kana keessatti mana tokko keessa abbaa ilma fi dubartii ulfaa mana tokko keessatti ajjeesanii jechaadha raayyaan ittisa biyyaa. Hayyee maal jette? Mana tokko keessatti abbaa ilmaa fi intala ulfaa jechaadha mana tokko keessatti raayyaan ittisa biyyaa. Hayyee. Kanatu garaa na gubee gara adda bilisummaa uummata Oromoo makamuu na godhee fedhii kiyyaanaan dhufee asiin duras immoo dhaaba kana jibbeenis miti sammuun xiyyaa waan hin taane dalagee ta'a. Ani immoo cebbee gara adda bilisummaa uummata Oromoo yookaan waraana bilisummaa uummata Oromoo makameeraa gammachuu guddaa kanatti dhaga'ame yaallawwan koo achi jiranis adda bilisummaa uummata Oromoo shanee eettanii balaaleeffattan nama qaleettanii waraana doorsistan adaraa keessan dhiigni ilmaan Oromoo galaana ta'e sinaa nyaatan jedha. Hayyee. Abdii miti maqaan kee? Yaada nuu laatteef guddaa galatoomii. Haa ta'u maqaan kee? Tolasaa eenyu? Tolosaa Alamuu. Hayyee. Ati immoo maal jetta amma? Ani wanti hin jedhu bakka inni akkuma ibseet ani bakka garaa kuyyaan geef dubbachuu hin danda'u. Gammachuun qabaa jetta? Gammachuu guddaan qaba. Hayyee. Himuus natti ulfaata. Hayyee. Yaadi kee kanuma? Hayyee tolee. Haa ta'u. Ani Beekaa Guddataan jedhama. Beekaa? Guddataan jedhama. Hayyee. Kanani duraan dursee qabsaa'ota ilmaan Oromoo hunda maraafu galanni isaanii bilisummaa ta'uun jedha. Hayyee. Hunda isaanii akka lubbuu kiyyaatti nan jaaladha. Baay'ee hunda isaanii jechuudha. Garuu kanaan asitti makamee dhufuu danda'u waggaa kanani makalaakaa lixanii waggaa tokko tajaajille waggaa tokko kan jaalle adda bilisummaa uummata Oromootti kan makame dhufeen jiraan asii jechuudha. Kan inni as dhufee jiruufis jaroonni kuni jechuudha. Kan miliikumarraa kan buqqee darbee dabarsaadhaan kan dhufedha. Waan haaraa miti. Sirni kuni jechuudha. Kan miliikii caalayyuu immoo miliikillee qomoon isaa Amaaras Tigirees jennee fudhanne miti. Namicha kana garuu Oromoo. Oromoo ta'e immoo saba Oromoo hacuuca. Saba Oromoo qala. Saba Oromoo ajjeesisiisa. Asitti saba Oromoo saamtisiisaa jira. Saba kanaa jechuudha. Kan inni saamtisiisaa jiru saba Oromoo saamtisiisaa jira. Kan inni guddisaa jiru immoo saba biraa guddisiisaa jira asitti. Kan hojjennuu fi waliin wallaalchisee. Maaliif yeeshii bilisoomne dajenneeti? Maaliif Oromoon lafa isaarraa buqqaa ammayyuu? Maaf saamama? Akka bahee galee ijoolleen samaaf hin jiraan maaf ajjeefama? Jennee gaafachaanii turre. Isaan keessattis immoo gaafachaanii turre. Ijoolleen akkas jedhanii gaafatan sa'aatiin sanatti tattaman
rasaasaaf taasisaa turan. Ijoollee keenya jechuudha. Taasisaa turan. Kana hundumaa obsinee gaabbaan ilma Oromoo ajjeefamu. Gaabbaan intala Oromoo ajjeefamu. Maali jennaan? Shanidha. Nama nagaa. Maali Oromummaa ta'uu isaatiifidha. Wanti biraan kan kana ajjeesisu immoo kan biyya biraadhaa dhufee bakki sana buufatee jiru shanidha. Kan ajjeesisu. Qabatamaa tokko malee hin ajjeefamiin otoo jennu ajjeesaa deema. Kun maaliif ta'a? Inni gaafannutti immoo gaaffii keenya nuuf beekuu hin dandeenye. Nuti quuqama kanaaf dhumnee jira iddoo kana. Ayyee yaada nuu laatteef guddaa galatoomi. Obboleessuma kee waliin dhufte yookaan kaleessa go'aadha jettu miti waliin. Jaala kee kaleessa waliin dhufte kanallee akkuma kana yaada keessan isinirraa fuunee xumurree kana booddee dhaamsa waloo waliin dhaamtanii fi tokko tokkoon keessan isin gaafannaa jechuudha deebinee. Ayyee. Fayyisaa Kabbabaan jedhama. Waa'ee adda bilisummaa Oromootiin makamuu kan hin barbaade otoo makalaaqayaan galiin duradha. Garuu bakka du'a Hacaaluutiin kan ka'an gara makalaaqayaatti galeera jechaadha. Hacaaluun erga du'ee mirgi keenya sarbamaa jira waan ta'eef hidhachuun qabaa jettee hidhatte. Ayyee. Achumaan booda erga ni hidhateen booda immoo gara naannoo Amaaraatti nu oofaniiru. Naannoo Amaaraa. Achuma achitti juntaadhaan baay'een kan nu jechisiisanii xinnoo erga turreen booda makalaaqayaa miti kan diina nurraa ittise faannoo fi humna addaa keenyatu nurraa ittise jechuun maglacaa kennaa turan. Kanaafuu ani immoo kan hin karoorfadhee adda bilisummaatti makamuu barbaadu ergan biyya namaafuu obboloota koo meeqan dhabe biyya hormaa biyya Amaaraafuu jechaadha. Biyya kootiif immoo yoo hundi homaa qaaniin qabu jechaadha. Kanaafuu adda bilisummaa Oromootti makamuu barbaade jechaadha. Kanuma dhaamsi koo jechaadha baay'ee dubbachuun Tolee jaallatanii keessan hafaniif dhaamsa dhaamtan sumarraa kaana. Yaa'a dhaamsi keenya yoo dhuguma uummatni Oromoo haa bilisoomu yoo jedhame akka keenyatti makamuun barbaachisaadha jechaadha. Afaan Oromoo mootum dubbatanii immoo kan nuuni gara caalaatti yookiin nu miisisuufis barbaadan baay'ee turanii jechaadha innaa dhufuuf jedha. Garuu kun hin taane akka waaqaatti dhufneerra nuti. Ayyee galatooma baga gaandattasinee jenna. Adillee dhaamsa jaallan keessan. Isaaniif kennuu barbaadu keessa isaan an arge kootuuti argi jechuun hin barbaadu. Nama Oromoo ta'een jechuudha. Nama Oromummaa isaa beeku yookaan immoo aadaa isaa nama beeku tokkoon. Oromootu Oromoo ajjeesaa jira achi keessa taa'e. Garuu kana beekee otoo dhufee arge isa nuti argina. Shaneen inni nama nyaata jedhan yookaan immoo qala haadha ilmaa isaa manni jedhan isaan iyyuu ta'a mee dhufee argume kottu argin jedhaanan. Kanuman jedhaan dhaamsa. Ayyee galatoomi. Adillee ani waan dhaamsuuf barbaadu yeroo baay'ee achi teenyee odeeffannoo adda addaa miidiyaa sobaa nutti haasa'aa turan. Shaneen nama zarafaa hin ajjeesaa hin qalaa Oromoo ta'ee Oromoo saama waan baay'ee haasa'aa jiru. Garuu kan hundumaa achumatti haasa'an hin miiccatu hin jedhan. Garuu nuti innaa manoota addaraatti seen udduu keenya garagarshanii ilaalan. Garuu as dhufnee kan agarre luka keenya miicce. Adda addummaa waan guddaa ajaa jiru itoo dhuftanii ilaaltanii gaariidhaan. ayyee baay'ee nu galatoome. Adillee dhaamsa koodhumaa kanan dhaamuu barbaadu. Utuma kaambii jiru shaneenidhaan. Asiin dura akkuma jaalleewwan keenya asiin dura kan isinitti makaman jiru. Isaan qalanii ajjeesanii hanni saniiru hin jedhanii sodaachaa turanii. Mucaama misgaanuu asii deemedha jechaadha mutichi jechaadha. Mucaasuma uummata fidee dhufe kan. Ayyeen lubbuudhaan jiraachuu isaa argee mirkaneesse yaa uummati kiyya jaalleewwan koo uumaa waraanaa jirtan kottaa anaa dhufu siniin jedha wabooni simannaa guddaan sin simataa. Baay'ee nu galatoomaa illee Al takka otoo fitiin kana nafu amma ijoolleen keenya kanaatti jiran kan sodaachaa jiranii asiin dura warra maatii isinitti makamanii qabanii fuulduratti ajjeesaa turan jechaadha. Dhaamsa kanan dhaamuu barbaadu yoo barbaade maatii koo hundaa walitti guuree jechaadha. Haa guboo manatti hin fakkaatu. Yoo maatiin koo hundaa dhuman an Oromiyaa tokkoof nan jiraadhaan jedha dhaamsa kiyya. ajaa'iba kun dirqama qabsoodha. Maatiin keenyallee hedduun ajjeefamee kaanillee mana hidhaa jira. Dirqama qabsoo Oromummaa keessanii baay'atu waan ta'eef baay'ee galatoomaa nu jiraadha. Kan waliin bilisummaa arginu rabbi nu haa taasisuun jenna. Ayyee walumaa gaarii. Kana booddee beelli, dheebuun, aduun, qorri wanti hundi nu wajjin jechuudha. Dhageessanii yoo wareegamne walii wareegamna yoo bilisoomne immoo walumaa bilisoomna jechuudha. Dhageessanii
bashannanaa firii ta'a ofirraa. Atoo dubbatture.